Oromia Broadcasting Service. Barichi bara bittaa sirna nafxanyootaati. Oromoon gara lixaa akkuma Oromoota bakka biroo sirna ofii ittiin of bulchuu sirna gadaa kan gachisiifame humna qawweetiin. Ummati Wallaggaa utoo gara weeraraa nafxanyaatti hin seeniin dura jechuudha. Sirna gadaan obushaa ture. Sirni gadaa sana immoo utuma weerarri nafxanyaayyuun dhufiin dura jechuudha. Ofittummaa fedhii dhuunfaatu sana miidhee sirna gadaa dimokiraatawaa ta'e jechuudha. Baay'ee dimokiraatawaadha yeroo jedhamu amma fakkeenyaaf gadaa hammaccaa fudhanna yoo ta'e jechuudha. Gadaa maccaa keessatti illee dubartii 22 fi dhiira 23 walitti nama 45tu biyya bulchaa ture jechuudha. Akkaataa kanaan umriitiin wal gurmeessee jechuudha. Gurmuu hiriyaa qaba. Gurmuu hiriyaa wal gurmeessee akkaataa kanatti biyya gaggeessaan turedha uummati Oromoo jechuudha. Durii isaa jechuudha. Gaggeessama sana keessatti uummati Oromoo mataasaa han adda ta'e illee han adda isa taasisuudha wanti kun jechuudha. Maaliif yeroo umriitiin jedhamu fakkeenyaa fi shanee salgee jedhamee beekama gumiin sun jechuudha. Gumiin paarlaamaan sun jechuudha. Namni paarlaamaa sana bakka bu'ee dubbatu mataansaa noolee jedhamee inni beekamu. Noolee jechuun akka amma afyaa'ii jedhanidha. Afyaa'ii afaan Oromoo miti. Afaan Oromoo keessa garuu gadaa siistem mataa nama isaan danda'ee noolee jedhamee beekamutu jira. Akkaataa kanatti umriitiin yeroo gurmaa'u jedhamu immoo fakkeenyaaf umrii isaanii dubartoota irraa jalqaba jechuudha. Dubartoota duudaa irraa duudaa jedhamee han beekamu qarree jedhamee han beekamani isaan waggaa 9 hanga waggaa 24 jiran ofuma isaanii wal filatu jechuudha. Shanee salgee duraati jechuudha isaan. Durbisuun jechuudha. Durba kanaan kan inni beekamu isaan aanee han jiru qeerroo duudaa jedhamee han beekamu ormiisa waggaa 9 hanga 24 jiran dhiira 9 filatu jechuudha. Isaan kana shanee salgee lammaffaa jedhamee han beekamu. Shanee salgee sadaffaa handeessuu dubartiiti. Dubartiin dubartii sun immoo waggaa 33 hanga 48 jiran dubartoota 9 filatu. Isaan kun taadhii dubartii jedhamu. Fartaayiluu mancheessa jedhe firanjoonni jedhanidha. Inni arfaffaa han buulaa dhiiraati. Buulaan dhiiraa sun immoo waggaa 33 hanga 64 jiru dhiira 9 filatu. Isaan kun shanee salgee arfaffaadha. Inni shanee salgee shanaffaa dubartii marabbeessitoota jedhamanii beekamanii umriin isaanii waggaa 48 hanga 80 jiran dubartii afurii fi dhiirri immoo umriin isaanii waggaa 65 hanga 80 jiran dhiira 5. Isaan kun 5 fi 4 walitti 9 tokko ta'anii akka kanaatti shanee salgee akka kanaatti uumamaa jechuudha. Shanee salgee sanatu biyya gaggeessaa ture jechuudha. Akkaataa ittiin gaggeessaa ture gaggeessummaa keessatti jechuudha. Uummati keenya dura kanagaa sirna kana sirna ofittummaa fedhii dhuunfaa hambaa labbaataa abbaa qoroo waan jedhamu jechuudha. Abbaa qoroo waan jedhamu baatalee jechuu bobaanne abbaa qoroo waan jedhamu sirna abbaa qoroo fi mootii sanatu kana diigee balleessee mootii fi abbaa qoroon dhaabbee dhaabatee booda immoo sirni nafxanyaa immoo biyya irratti fe'amee dhufe jechuudha. Minilik gaafa Oromoo gara lixaa qabatu karaa goobanaa daachee maloota fayyadamaa ture keessaa inni tokko Oromoodhuma Oromoon walitti naquu ture. Inni biraan immoo karaa nagaa yoo harka kennattan aadaa bulchiinsaa fi kanneen biroo keessa aniin seenu gibira qofaanaaf kaffaltu jechuun waadaa seenaa ture. Minilik dhufee shawaa keetti gaafa of hundeessu kan ijaaree isa qabee lammiin mataa qomoon mataa ittiin injifate Oromoo warra bichuuti. Kan inni Ankoobarii baqatee dhufee Finfinneetti galeefis warri kan saatii isa gargaaru isa in ijaaru isaan gargaaran nan ijaaran aangoo narraa fudhatu jedhee dhufeetti Oromoo keessa taa'ee Inxooxxootti galee achi taa'ee humna jabeeffatee Oromoon bifa lamaan ijaarsa biyya kana keessatti Minilik keessatti biyya kana jiru biyyi Islamoo yookaan Oromooti. Ijaarsa sirna bulchiinsa Minilik jedhee naasa'a. Ijaarsa sirna bulchiinsa Minilik keessatti Oromoon bifa lamaan qooda fudhate. Jedheen sitti tokko walii Oromoo walitti naqanii
wal dadhabsiisanii akka isaan waraana Minilik jala dhaabbanne of gochuudhaan qooda fudhataniiru. Gochichi waan namatti hin tolle yookiin waan nama aarsu ta'uu danda'a. Garuu sana gochuun isaanii sirna bulchiinsa Minilik akka ijaaramuuf gahee guddaa qaba. Tokko takka. Lammaffaa immoo ofiidhuma isaaniitii sirni bulchiinsa Minilik kun sirna sirriidha. Tokko taanee jiraanna gammachuudhaan jiraanna jedhanii warra akka gomaan hawaaduu qaloolanii jiru. Dhufanii Oromoo akka isaanii kana cuucanis jiru. Kanas ta'e sanas bakka Oromoon hin jirretti Minilik Itoophiyaa kana ijaaruu dhiisii Ankoobarii bahee Inxooxxoo dhufuu hin danda'u ture. Humna maal qabatee dhufa? Eenyuun qabatee dhufa? Eenyu keessa dhufa? Eenyuun lola? Warra waadaan seenamee fi nagaan harka kennan keessaa Bakaree Godaanaa warra Kumsaa isa tokko. Tooftaa weerara sirna nafxanyaa isa kallattiinii fi alkallattii keessaa isa tokkoon harka kennatanii obboloota isaanii warra gara lixaa irratti duulan. Wallagga inni Oromiyaa gaafa nafxanyoonni dhufanii bifa lamaanidha kan faccee keessa turan. Gar tokko fuuldura dhaabbatee lolee hamma nafxanyaan naqee irra qootutti warri lolan jiru. Isaan irratti nafxanyaan naqeetii irratti ijaaramee irra qubatee akka bushu ta'ee warri kaan immoo waraana kallattii yoo geggeessuu baatan iyyuu lola siyaasaa lolaa turan. Lola siyaasaa loluun jechuun maal jechuudha? Akkaataa uummanni isaan jala jiru na cuucamne balaa sanaaf saaxilamne yaalii godhaa turan. Isa kana keessatti innaa sana kan ture Morodaa Bakaree haala dhufaa jiru sana waan humnaa ol ta'ee jala dhaabbachuu hin dandeenyeef waan isin narraa barbaaddan isiniif kenna narraan qubatinaa jedheetu ofirra dabarsuu yaalii godhee haaluma sanaan Minilik bara 1881 booda dhufu waadaa galee fi ati anuma dubaatti gibiran sirraa barbaadu naaf ergita malee namni kamiyyuu dhufee sirra qubatee sin gabbarsiisu jedhee waadaa siin. Naftanyoonni Oromiyaa gara lixaa koloneeffachuuf dursummaa goobanaatii Wallaggaa keessaa naannoo Arjoo jedhamuun beekamu qubatan lakkoofsaan naannoo 30 ta'uu jedhama. Bara 1897 gondoroota 30 galmaa'e. Gondoree jechuun calama jala nafxanyaa jechuu miti. Nafxanyaa bifa sadiitu jira. Bifa sadii keessaa nafxanyaa gondoree warra jedhamanii warra loltummaadhaan leenji'ee rukutee ajjeesuu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa Naqamti kun Arjoo jala jirti. Arjoo irratti immoo inni muudamaa Damessoo Nasiibuu Taayyee Afanugus Minilik ilma Afanugus Minilik turetu dhufee muudamaa Arjoo irratti. Kanaaf warri kun maqaadhumaa fi Minilik waadaa galee gabbara sirraa barbaadu naaf ergita haa jedhu malee olaantummaadhaan kan jara kana to'atu, kan sochii isaanii to'atu, kan gochaa isaanii to'atu warra Arjoo jiru sana jechuudha. Dhiibbaa warra nafxanyaa kanas akkas jechuun afoolaan ibsu turani Oromoonni naannoo sana jiraachaa turani. Kutiin hindaafoo lafa garbuutti yaatee kutiin garaa koo na daddarbuutti kaatee qeensa hindaafoo Bakaree eessa abbaa koon naqaree qeensa hindaafoo maseenaa eessa abbaa koon aseenaa ol ilaallaan aariidhaa gad ilaallaan baariidhaa shimala keenya muruu ammayyuu keessa jiru shimala keenya ciruu ammayyuu keessa jiru hoomii keenya muranii hoomaa keenya tuqanii aariitti dhangalaa jedheen baariitti calaa jedhee dhidheessi guutee jaliitii mare kunoo qalloon kee aarii jibbee garaammoo ga'e kunoo jedha inni Arjoo badu. Yeroo warra kumsaatti dhufanii kumsaan addana kaa'uu hin danda'u jedha Morodaan bira kaa'uu hin danda'u. Eessatti gad ergaa obboleessa isaa biratti Najjootti gad ergaa jedha kana. Najjoo dhaquuf immoo dhidheessa cimuun dirqama. Kanaaf wanti dura Minilik Morodaadhaaf waadaa galee fi isa booda wanti Oromoo irratti raawwatamaa jiru warra gara Naqamtee jiru kana wadaan gammachiisa. Itti tolaa hin turre jechuudha. Kana qofaa miti gama Jimmaas gaafa ceenu Jimmaa Abbaa Jifaariinis gaafa ceenu waadaan galame sun hin eegamne qanii geeraa keessa maal keessa nafxanyoota qubachiisanii amma isaanii eegnee wal
gabbara irraa fuudhuu eegalan. Kanaaf warra Jimma keessa jirantis itti tolaan ture. Gara Qallamitti immoo gaafa gadi bu'uun dura jootee tulluudhaan akkuma warra Morodaatiin jedhe gibira naa kaffaltaa nafxanyaan sirraan qubatu jedheetitti waadaa gale Minilik. Karaa goobanaa jechuudha. Haa ta'u malee waadaa sana miinnee bara 1918 Mardaasaa jootee achirraa kaasanii warra Ingiliiz Sudaaniin qabattee jirti. Warra Ingiliizitti maandeetii gaafattee jirta. Akka Ingiliiz Oromiyaa bulchitu tochii godhaa jirtu. Itoophiyaa jalaa baaftanii waan ta'e jedhaniiti Yohaannis Jootee fi Oosanaa Jootee fuudhaniiti Finfinneetti to'annoo adabaa jedhu oolchu. Olii gadi deemu garuu Finfinnee keessaa bahuu hin danda'anii achitti eegamu jechuudha amma Xaaliyaan dhuftutti. Sirni nafxanyaa yeroo sanatti gorsa biyyoota alaa kanneen akka Ingilizii fi Faransaay irraa argatu maallaqni inni ittiin socho'u hundeen isaa Oromiyaadha. Kunis albuudaa fi bineensa Oromiyaa keessaa guuruun biyyoota kanneeniif kennaa ture. Minilik gorsitoota warra Faransaay qaba. Gorsitoota warra Ingilizii qaba. Gorsitoota warra Raashiyaa qaba. Isaan kanaan fayyadameetidha kan inni jara kana walitti naquu meeshaa isaanii fayyadameeti kan inni isaan to'atu salphaatuma fakkeenyaaf wanti kaasee Oromoo bullallee kaasee Arsiitti ergee warra sirbichiise achitti walitti naqee jechuudha. Warri Raashiyaa warri Ingilizii warri Faransaay immoo maaliif kana godhu eddanni walitti qabee tokko godheeti irraa fudhannee koloneeffannaa ejjennoota jedhuuniti Faransaayinn Hercourt Roches namni jedhamu inni Faransaay tokko maal jedha karaafi lammii Jarman mishiinarii warra Ingiliiz ta'ee nama Minilik bira turedha. Dhimma Oromoo irratti hedduu hojjeteera. Maal jedheetti odeeffannoo liigii godha maaliif lammii Itoophiyaa kana akka loltuu Faransaaytti leenjistennaan gara fuulduraatti biyya kana Faransaaytu bulcha. Kanaaf humni kun nu gargaara jedhee leenjisa jedheeti natti mee jedha kitaaba isaa keessatti gabaasa isaa keessatti kiraaf. Gahee Oromoon qabu olaanaadha. Karaa dinagdees gaafatiin jedhu anuma salphaadhumatti gara dhiyaa kana wantitti kaasu Jimmaa as kaasee Oromoon garbatti gurguramanii gara Hindii fi gara giddu galeessa bahaa deeman lakkoofsi isaanii asii as miti. Gabaa daldala garbaa keessatti immoo gatii guddaa baasuudhaan Sidaamattaane kan jiru Oromoodha. Kuni yerootu galmeessa warruma bitutu. Kanaaf Oromoo gurguree galii argatee meeshaa bitatee meeshaa sana biyya kana ijaare tokko. Lammaffaa laga dhidheessaaf laga hangar kana keessa amma iddoo qonnaan mootummaa jiru kana yoo fudhanne akka jirutti bakka arbi jirudha. Bakka qeerransa jirudha. Arbi ajjeefamee qeerransa ajjeefamee ilkaan arbaa gurguramee gogaan qeerransaa gurgurameetiti gara qarshiitti jijjiiramaa ture. Dafqi xiriinyii akka kana ture. Kanaaf si gabaabsuudhaaf Oromoon ijaarsa biyya kanaa keessatti karaa dinagdee qooda fudhateera. Warqiin akka jirtu asii deemaa ture. Akkuma masinyaa ilka arbaa asii deemaa ture. Gogaan qeerransaa asii deemaa ture. Dafqi xiriinyii asii deemaa ture. Darboonni asii gurguramaa turan. Kanaaf karaa dinagdee gahee guddaa qaba. Sirna naftanyaa dhaalaan walirraa walitti dabarsamaa dhufe kana uummanni Oromoo bakkaa fi yeroo adda addaatti callisee hin fudhanne. Kunis yeroo dheeraaf irratti qabsaa'aa turuun uummata Oromoo maalummaa bilisummaa akka hubatu sirna naftanyaa immoo akka jibbu isa taasiseera. Jibbiinsa naftanyaa irraa qaban kan hubatte Xaaliyaaniin osoo kolonummaatiin Itoophiyaa hin qabatiin karaa nagaan maqaa amantii kaatolikii barsiisuu jedhuun namoota waa'ee biyya kanaa basaasaniif karaa hedduun gara biyya kanaatti galchite. Isaan kana keessaa qeesiin kaatolikii kan gara Naqamteetti ergameeru isa tokko. Xaaliyaanonni haal duree kan mijeessantu jiru turan.
dhufaatii haala odeeffannoon sochii xaaliyaanii kana maalirraa akka jiru gara lixa Oromiyaa kanatti akka isaan socho'aa qophii jiru hundumasaa bulchaanni kan turan kuni Dajjaazmaach Habte Maariyaam odeeffannoo argatu. Keessumaa sochii addana jiru immoo yeroo sanatti kaatolikii keessa mishiinarii ta'ee kan hojjechaa ture Musee Bireelloo kan jedhamu jira. Namichi kun odeeffannoo gahaa sochii addana jiru kana ol dabarsaaf ture. Dursee immoo loltuu ture. Ajajaa dhibbaa akka turedha biyya isaaniitti. Karaa tokko amantii haadhoksatu malee seenaan isaa dudduuba deebi'amennaa qoratamu loltuu ture. Haala mijeessee jarri kun akka as dhufan taasisa jechuudha. Biyyi Xaaliyaanii Itoophiyaa koloniin qabachuuf waraanaan hedduu yaalaa turte. Yaalii ishee kanaan yeroo tokkoof kan milkoofte lafa qabannaa Xaaliyaanii keessaa Oromoon gara lixaas isa tokko. Xaaliyaaniin isa fuulduraa Itoophiyaa irratti Adwaa irratti lola gaggeessitee turte. Lola bara sana gaggeeffame boodas qophii bal'aa taasisaniiti gara biyya keenya guutummaa guutuutti of jala galchachuu kan barbaadani. Adwaa irratti salphina guddaatu isaan mudate. Kanaaf isa lammaffaa kana irratti waggaa 40 qophii irratti taasisanii guutummaa Itoophiyaa irratti karaa ammayyaa ta'e kanaatiin irratti bobba'anii achi keessaa naannaan kunis yeroo sana jala kan bahu hin taane. Barrisaa bara mootiin Haayila Sillaasee biyya Itoophiyaa bulchu gaafa Xaaliyaaniin biyya qabattu ofii fi maatii isaa qabatee biyya diinatti kennuun gara biyya alaatti baqate. Habte Maariyaam yeroo sanatti maal godhe gara lixaatti Xaaliyaaniin jala hin galu godhe dhaabbata mataasaa kan Oromoota lixaa kana konfedereeshinii kan jedhu dhaabutti ceera. Kun mataan isaa Xaaliyaanotaa fi wanni tokkodha. Maaliif akka inni jibba isaaniif qabu kanallee keessa isaatti jarri qabatan kunillee isaa fi waa tokkodha. Odeeffannoo kana qabu qonsilaa Ingilizii Gambeellaa irra jirutti bifa sanaatiin barreeffama kan waliin mallatteessan Oromoota gara lixaa kana jiran waliin qabe The Western Oromo Confederation kan jedhu kana jalatti ijaaramnee nuyi achi jalan galluu dandeenye gaf tokkoon mootummaan Ingilizii nu deggare achi jala bulla kan jedhu kanas qaba. Kunis Xaaliyaanota keessatti boriif amantaa isarratti qaban kana karaa tokko wanni gochiseera. Yeroo sana keessa mootiin addanarraa odeemiyyuu Wallaggi immoo akka mataasaatti mootii mataasaa qabachuudha. Hambis Kumsaa han jedhamu yookaan maqaan Kiristinasaa Habte Maariyaam jedhamee beekamu jechuudha. Inni isatu gaggeessaa ture. Yeroo isaan biyya baqatanii deemanii deesin biyya baqatanii deemtanii biyya keenya qabannu biyya keenya qabsiisnu jechuutiin Western Oromo Confederation State whose capital city is Jimma jedhee biyyoota Oromoo 33 irraa walitti qabee dhaabeedha jechuudha. Waa'ee tokkummaa yeroo sana leesanaan waa'ee uummatummaa waa'ee uummata Oromoos waa'ee biyyaas jaalala biyyaa nama qabu ture. Achirraa kana dhaabee gaafa inni deebi'ee dhufuudha Xaaliyaaniin summii marzii waraantee isa ajjeefte jechuudha. Isa mataa isaallee jechuudha. Kanaaf jaalala biyyaa uummata qabutu jiraata addana jechuudha. Haa ta'u maleetu Finfinnee hin qaban fuuldura naannoo Finfinnee ture Habte Maariyaam. Innaa Finfinnee turetti waa'ee humna Xaaliyaanii lolicha Xaaliyaanii haala isheen irra jirtu hundumaa dhaga'ee ganeera. Haala isaanitti adeemaa jiran hubatee dhufeera. Haayile Sillaaseen maal godhaa yeroo inni achi biyyatti galuuf ka'u yeroo sana Haayile Sillaaseen inni biyya hin gadhiisne biyya deemiiti warra Goojjam keessaa shiftoonni ka'anii jeequmsa kan hordofi. Waan loltuutti hin gargaarru immoo gibira warra Goojjam irraa funaanii jedhee jetti kana sanatti. Sababni inni kana godhuu fi Haayile Sillaasee warri Goojjam walitti dhufeenyi isaanii sirriin turre raasaa hinuufa kana duukaa dhimma yaasuu wal qabatee amantaan qabu warra Goojjam irraa kanaaf haala lolicha Xaaliyaanii kana wal qabatee warri Goojjam irratti ka'uu jedhee waan sodaateef itti erguu yaadate kan. Habte Maariyaam dhufee namoota ergee namoonni dhaqanii gaafa haala laalaan haalli sirrii miti. Gibira isa funaaniin warra Goojjamiin isa tuqin deebi'anii galanii warri kunii jechuudha. Isa kana keessatti Xaaliyaaniin injifattee dhuftee Finfinnee galuuf gaafa kaa'u mootichi baqatee deema. Ba'aa biyyaatii ba'aa jechuudha. Warri karaa Goojjam irra canii lolaa turanii warri Raas Ilma Ruufaa gara Goreetti deeman.
gara goreetti gaafa deemanii qoonsilaa Ingiliizii Gambeellaa naannoo goreera jira. Yoo dubbiin hammaate jechuun gara Sudaanitti Ingiliizitti galla jedhanii deemanii jechuudha. Warri karaa biraa harca'ee hafe immoo harca'anii dhufanii Naqamte kana dhufanii as ga'u. Naqamte irra ga'aniiti walitti qabamanii Habte Maaramii waamaniiti nuti asitti humna jabeeffannee gurmoomnee deebinee xaaliyaanii rukunneeti Finfinnee gadhiisisnee Itoophiyaa keessaa baasuu barbaanna. Isa kana maallu gargaartaa yaada jedhutti kaasu. Innaa yaadni kun dhufu Habte Maariyaam maal keessa galeera abbaan Joobirii ilma abbaa Jifaar jechuudha. Silumayyuu atu mootichi kufiin warra xaaliyaanii duukaa haasaa jalqabe. Maaliif sirna bultii nafxanyaa kun itti addaa'ee karaa kana bilisummaa argadhaa waan jedhu haasaa jalqabe. Karaa kan biraa immoo abbaa Joobir warra goree jirutti iyyatee maandeetii Ingiliiz jalatti eegumsi nuuf haa ta'u gaaffii jedhu jalqabeera. Abbaan Joobir durseeyyuu jechuudha. Isaan kun immoo mootichi kufee guyyaa 20 booddee warra Hosanaa Jootee Yohaannis Jootee warra Najjoo waamee warra Ishee Ijoollee waamee warra bakka bu'oota Jimmaa waamee namoota 60 walitti qabee Habte Maariyaam konfedereeshinii Oromoo dhiyaa jedhaniiti waldaa hundeessanii isaan kun immoo maal jalqabu liigoo neeshinii jalatti maandeetii nuuf akka garaagartee Jimmaa keessa gidduu jiru warri Jimmaa Ingiliizii jalatti jedhan warri kun immoo liigoo neeshinii jalatti maandeetiin nuuf kennamu protekshinii nuuf kennamu jedhanii walgahii geggeessanii Habte Maariyaamiin itti gaafatamaa godhanii muudanii Yilmaa immoo daligeetii godhanii akka dubbii kana olii gadi deemee fixuu ilmaa dheeressaa immoo jechuudha. Egaati yeroo sana liigoo neeshinii immoo harka Ingiliizii jira. Karaa kana karaa kan kominikeetii godhu karaa warra goree irra jiran kanatti kominikeetii godhu jechuudha warra Ingiliizii duukaa. Sochii konfedereeshinii Oromoo gara lixaa kana kan basaasaa ture qeesiin kaatolikii namoota gidduu deemuun akka isaan xaaliyaanii hin lolleef yookaan akka isaan Ingiliiz jalatti hin bulleef olola gaggeessaa akka turedha. Yeroo sanatti kaatolikii keessa mishiinarii ta'ee kan hojjechaa ture Musee Bireelloo kan jedhamu jira. Namichi kun odeeffannoo gahaa sochii addana jiru kana ol dabarsaaf ture. Ol dabarsaa kan jiru kana keessatti keessumaa namoota bebbeekamoo jaarsoliis qabateera. Warra biyyaa keessaa akka isaanii biyya kanatti duuluudhaaf fi biyya kana gubsiisuudhaaf malee kan mootiin Itoophiyaa biyya gadhiisee bade jarri kun maal godhu kan jedhu kana karaa tokko wanta jilba buusu wanta isaanii sodaachisu kana geggeessa jechuudha. Jaarsoliin akka keessumaa Habte Maariyaamiin gorsanii loltoota kana biyya keessaa baasan illee haala isaanitti goosatu jira ture jechuudha. Hambis Kumsaa yookaan maqaa kiristinnaatiin Habte Maariyaam Kumsaan sochii konfedereeshinii Oromoo lixaatti osoo jiruus loltoota Itoophiyaan lola xaaliyaaniin mo'amanii adda faca'an ofitti waamuun miindaa je'an kaffalaa fi xaaliyaanii ofirraa deebisuuf sochiirra ture. Mootummaa biyyattii kan bulchaa turan mootiin Haile Sillaaseen maayica'uu irratti loltuun isaanii eeddamuwanii booda biyya gadhiisanii bahanii loltoonni yeroo sana bittinnaa'an keessaa hangi tokko gara lixa Oromiyaa kanatti keessumaa yeroo sana Wallaggaan bulchaa kan turanii Dajjaazmaach Habte Maariyaam kan jedhanidha. Habte Maariyaam maqaan dhaloota isaanii Hambisi kan jedhamu maqaa kiristinnaa isaaniiti. Hambisi Kumsaa. Kanaaf maqaa isaanii kun egaa yeroo sanatti humni bittinnaa'e kana keessa meeshaa lolaa kan mataa isaanii qabatanii gara Wallaggaa kanatti ka'anii Wallagga keessaa Naqamte kana caamsaa gaafa sadii as galan jechuudha. Bakka amma jirru kanatti nama keessumaa qondaaltota 50 fi loltoota 400 kan ta'anidha kan as gahan jechuudha. Yeroo sanatti bakka kanattidha kan simatan jechuudha. Simannaan iddoo kanatti ta'e gara fuulduraatti haala waliin ta'anii xaaliyaan humna isaanii dhufu kana deebi'anii loluu irratti walii galteen ta'e
yeroo naqamteetti galanii simannaan ta'ee fi bakka isaan turan waan isaan nyaatan mootiin kun naqamteen wallaggaan bulchaa turan hambis yookiin Dajjaazmaach Habte Maariyaam mindaa qarshii 5 hanga 15tti bara sana keessa gaa waan guddaadha miti jaarsoliin kan isaan kaasanii haala sanaatiin naqamteen buufatan jechuudha. Qeesiin Kaatoolikii basaasaan Xaaliyaanii haala kana hubatee Xaaliyaaniif gabaase. Yerooma sanatti Xaaliyaaniin xiyyaaraan kan Wallagga Bahaa qubatte koloneeffachuuf. Bakka kanatti yeroo dhufan kana naqamte irra deemanii yeroo jalqabaate akka odeeffannoo agarsiisu xiyyaaronni lolaaf dhufan kun sadan isaanii magaalaa irra naanna'anii waraqaa barreeffamaa magaalaa keessatti bakka mana yookiin gimbii bakka buufata isaanii masaraa isaanii keessa waraqata buusanii bakkee bonayyaa bakka jedhu buufannee jirra. Kanaaf bakka kanatti kan ta'uu qabu musimadhaa kan jedhu erga akkana dabarsa. Xaaliyaaniin maaltu ta'a odeeffannoo Oromoo Konfedereeshiniin Oromoo lixaa hundaa'aa jira. Isaan kun immoo Ingiliz jalatti gaaffii kasii gaafachaa jiru waan jedhu Musolooniin informationii liikii ta'e dhaga'a. Kanaaf maal godha Musolooniin Giraaziyaanaan dafiitii gara dhiyaa deemii to'annoo jala oolchee. Kana ta'uu baannaan tiniin Ingilizirraa dhufu rakkoon Ingilizirraa dhufu guddaa ta'uu danda'a waan jedhamuuf ajaje. Inni kun immoo waxabajjii keessadha. Lafa deemanii dhufuu hin danda'an kanatti jechuudha. Sababiin isaa karaan konkolaataa intinii miti bishaan guutuudha bosonni jira bokkaan jira loltuun dhufuu hin danda'u. Isa kanaaf maal godhan gaafa mari'atanii boreelloon gara waggaa 15 wayii tuuxaanaan dhufee fuuldura addana turee beeka waa'ee naannoo kanaa jechuudha. Jarri silumayyuu hacuuccaan nafxanyaa isaan irra ture ulfaataa ture. Kanaaf gara nafxanyaa goranii Xaaliyaanii hin lolan waan ta'eef ergaa itti ergiiti ejjennoo isaan jiran bariitii akkasittiin harka kennuu dhiisuu isaanii gaafannaa waan jedhu odeeffannoo laata. Isa booddee xiyyaarri 3 Xaaliyaanii 12 lammii Itoophiyaa nama 4 qabattee dhufti biyya kana jechuudha. Dhuftee magaalaa kanarra naannofti jedhama. Magaalaa kanarra naannoftu eeyyee waan 3 raawwachuuf naanna'uun sun jechuudha. Tokkoffaa qaroomina Xaaliyaaniin irra geesse Xaaliyaaniin qilleensa keessa akka deemuu dandeessu humna waraanaa akkasii akka qabdu namni kamuu ishee loluu kan dandeenye itti agarsiisuuf kaayyoo inni tokko jechuudha. Kaayyoo inni lammaffaa xiyyaara kanaan dhufanii waraqata buusanii waamicha nuti bakkee bonayyaa qubannaatii achitti kottaa simannaa nu godhaa. Sin loluuf miti nagaadhaan miti sin wajjin jiraannee naftanyaa jalaa bilisa sin baasuuf dhumee ergaa jedhu dabarsuuf. Inni sadaffaa odeeffannoo jarri dhufanii as keessa qubataniif qabu. Yoo jarri jiraatan nutti dhukaasanii qilleensa irratti. Itti sin dhukaasanii jarri marsanii deebi'anii dhaqanii isaan bakkee bonayyaa qubatan. Loltoota mootummaan isaan leenjise lagatti gatee ofii laga ce'e. Hambis kumsaa biyya koo hin gadhiisu jechuun miindaa waan nyaatanii fi bakka jiraatan kennee fi isaan jiraachisaa ture. Maqaa ofii loltoota leenca gurraachaa yookaan Xuqur Ambassaa jechuun of moggaasa. Naannoo kanatti egaa Habte Maariyaam maal ta'a waan 4 gidduutti rakkate. Tokko warri waraanarraa harca'anii dhufanii as galanii gaaffii dhiyeessaa jiru. Addana irratti hundoofnee Xaaliyaanii rukunnaa jedhanii amma nu hundoofne hundaa'uudhaafidha. Karaa kan biraa boreelloon waggaa dheeraa addana ture kominikeetii godhee Xaaliyaaniin sirna nafxanyaa jalaa sin baaftii dhufaa jirti jedhamee itti himameera. Humni Xaaliyaanii immoo ammam cimaa akka ta'e kana booddee rukutanii akka baasuu hin dandeenye Habte Maariyaam beeka. Humna addana jiruun Xaaliyaanii lolanii Itoophiyaa keessaa baasuun akka hin danda'amne jala muree beeka. Karaa kan biraa immoo Ingiliz waliigaltee 3 bara 19 duwwaa 6 mallatteessan. Ingiliz burqaa bishaan gara Abbaayyitti yaa'an anatu pirootektii godha waan jettu waliigalteetu ture. Faransaay Ingilizii fi Xaaliyaanii ta'e kan waliin mallatteessan.
Ingiliizis fedhii qabdi yaa Oromiyaa kanarraa jechuudha. Gara bishaan laga Abbaaytii kanarraa fedhii qabdi. Fedhiin xaaliyaa irra jira. Karaa kan biraa immoo Oromoon konfedereeshinii irra jira. Achi keessaas fedhii qaba jechuudha Tamaariyaam. Waan afuritti ta'e. Waan afur kana keessatu jiru warri kun walgahii waamu warri baqatanii kan kun walgahii waamanii walitti qabamanii Xiquur Ambassaa jedhanii maqaa moggaasanii armaa isaanii leenca gurraacha alaabaa Itoophiyaa qabate godhataniitti Habtamaaramiin maal jedhuuni akka uummanni naannoo hin jeeqamneef qallaba gara nama 400 ta'u warri kaan 350 jiru warri kaan 400 jedhu jedhuuni jara kanaaf qallaba laatta jedhanii Habtamaaramis miindaa Maariyaa Tireezaa yeroo sana akka doolaarii jechuudha qarshii 3 qarshii 15 jaraaf jetti akka kaffalu waadaa galee yakimmoo maal waadaa galuu walii galtee keenya malee murtoo waliin murteessinu malee tarkaanfii kamuu fudhannu kan jedhatti walii galan. Uummati Oromoo naannoo kana jiru mataasaa gaggeessitoota mataasaa qabaatu. Gaggeessitoota mataasaa jalatti gurmaa'ee waraana biyyaa keessatti gahee guddaadhaan inni taphatee jechuudha. Waraana Maacoo isa jedhamu jechuudha. Addana keessatti amma inni warumti dirree injifannoo Bonayaa kana keessatti xiyyaarri agarru kun jechuudha. Warumti kana gubellee waraanni leenca gurraachaati. Waraanni leenca gurraachaa sunillee uummata Oromoo keessaa qaba jechuudha. Amma hoolataa jennataa kan hoolataa gannatiitti warra salaxxanee as dhufeedha gara gaddanaatti addiismentii argaafatee isaan kana dhahan isaan gubee jechuudha. Garuu uummati naannoo kana jiru tokkoffaa galaa kennuutiin karaa agarsiisuutiin daandii agarsiisuutiin diina akkanitti waan jedhu jechuudha. Loltoonni kunis kanneen akka Koloneel Injiinar Ayyaanaa Birruu, Koloneel Abdiisaa Aagaa, Leetanaan Maatiyaas Gammadaa, Kaapteen Baahiruu Kabaa, Marshaa Gurree, Yaadataa Badhaasaa faa fi kanneen biroo turan. Waraana biyyattii kana keessatti fakkeenyaaf gootonni akka Filee Mandaraa fa'aa akka jiraa fi jireenya lammaa fa'aa warra akkasii kun jechuudha warri baay'ee beekaman Adaamoo Amansiisaa fi Maammoo Amansiisaa jedhamanii goota jechuudha goota baay'ee beekamoo hamma dhumaatti cichanii jechuudha. Waraana Migirgooluu jedhamu irratti hangaggeeffame jechuudha. Ana Amuruu keessatti argamu Migirgooluu waraana Migirgooluu sanarratti waraanni hanga 200 han ta'u achirratti gaggeeffame jechuudha. Yeroo Xaaliyaaniin yeroo jirtu jechuudha. Asiif achitti deemanii waraana turanii ofirraa ittisa turan jechuudha. Diinas jechuudha. Yaada isaa dura qalbii isaa hanni biyyaaf uummataaf godhu iddoo hubatanii booda jabaatanii waraananii keessaa jechuudha. Uummati Oromoo tokkodha jechuudha. Uummati Oromoo adda durummaan jechuudha. Achitti Adawaatii kaasee jechuudha. Uummati Oromoo achitti Adawaa mataasaa uummata Oromoo ittiin handoofaman jechuudha. Kan akka Baalchaa Saafoo fa'aa, kan akka Hattee Gorgis Diinagdee fa'aa. Addanumaa isaan kuniyyuu Damissoo Nasibuu nimti addanaa kun jechuudha. Nafxanyaa yoo haa gaggeessu malee Oromoodha. Dhiiga isaatiin Oromummaa isaatii kan namiti jechuudha. Uummati Oromoo gahee tokkummaa biyyaa fi jaalala biyyaa eegsisuu keessatti tokko godha jechuudha. Ofirraa siin ittisaa diinaa jechuudha. Abbaa fe'is taanaan uummati kun uummata beekamaadha jechuudha. Qabsoo kana keessatti naannoo kanatti gahee guddaa kan taphate tokko Feetiraarii Gulummaa Tasammaa nama jedhamudha. Nama gara Billoo Bushee laga Waamaa kana keessatti baay'ee lagatti galanii isaan rukutanii isaan dhamaasaniiru. Gara Oraajjoo Arjoo kana keessatti bakka naannoo Jimaata jedhamutti warri Maarqos Taaffasaa jedhamanis ijaaramanii rukutanii manni hedduun waliin Jimaata iddoon jedhamu tokko mana hedduu kaarraa gubaniiru Xaaliyaanii misoomaa kanaatiin bakka jirutti Xaaliyaanii lolaa turan. Goota Filee Mandaraa han jedhamu jira. Keessumaa Wallagga Bahaa kana irratti jechuudha. Akka Wallagga Bahaatti yoo ilaalle jechuudha. Kun Wallaggaatiin illee akkuma inni egaa Xaaliyaanii isa obbo Laalamaan Maammoo Amansiisaa fi Adaamoo Amansiisaa han jedhamanii fi Jiraa Lammaa fi Jireenya Lammaa han jedhamanii jechuudha. Isaan kana qabatee waraana ture jechuudha. Namooti warra duraanii Xaaliyaaniin dhufeen dura maree duukaa qabantu ture. Waa'ee isaanii ilaalchisee hanni geeraree sanatu baay'ee nama yaadachiisa. Amma inni
ani filee mandarangaati inni miixaan qarqarangaati inni goonni jarjaraan kamansimee danda'a tamaasiniin daggalanga tamaasiniin innumtuu faranjiin keessan nuftu warra mariikoo jedheen ol jirraan eessaa jennaan dooyyoo jira jedhaniiti shifarraan eessaa jennaan caatoo jira jedhaniit abarraan eessaa jennaan jalloomee jira jedhaniit shukkaa mareen qadaadeet wajjiin qabataa baaneet burqaa muttees nakaade ka wajjiin qabataa baane yafilee ga'uma kee lolikaa qooma keedha amma geerarsi kun anillee sagaleen koo geerarsaaf hin ta'u haa ta'u iyyuu malee garuu ani inni jedhe jechuudha amma inni geerarsuma mataa isaarraa yookaan ilaallu ani filee mandaraa inni miixaan qarqara miixaan jechuun laga isaaniiti bishaan isaanii jechuudha akkamitti bishaan isaa qabatee akka inni waan jedhu jechuudha wallaggi immoo bishaan hin beekamaadha ani filee mandaraa inni miixaan qarqara inni goonni jarjaraan kaman simee danda'a hamaasaniin daggalaa hamaasaniin dhumtuu faranjiin keessan dhuftu jedhe agarte akkamitti yeroo sana keessa waraana sana keessatti akkamitti kan adii eegee hansa waraana garuu gurraacha wanta ta'eef kanaaf akkas jedhee geerarsiisaa kuni geerarsa baay'ee nama hawaanii jedhudha barreeffames jira amma tokko jechuudha isa kana gootuma isaaniitiin namoota beekamantu jiru yeroo sana keessa waraanni gara 119 heetti namni illee handu yeroo sana keessa jechuudha waraanni yeroo sana keessa jechuudha kanaaf akka wallaggaatti beekama jechuudha waraanni suni waraanni Migirgoolus haa ta'u inni dirreen injifannoo kuni qobaadhumatti handaalamu jechuudha wal duukaadha sunis hanni jiru jechuudha Migirgooluu sanarratti waraana guddaadhaan gaggeeffame jechuudha isaa isumatti hordofuu keetiin deebi'ee gaabii waan ta'e Haayile Sillaaseen nan deebi'ee jechuudha balfa baqateeti jechuudha biyya gadhiisee illee yeroo inni deemu uummati Oromoo biyya kollaadhu hin jedhee abbaa fe'ee diinaaf nama boqosa gadiin qabanne ture diina irratti injifannoo guddaa uummata gonfachiisee jennee uummata Oromoo kaa'uu hin dandeenya jechuudha gara afuufa isaa keessatti geerarsa isaa keessatti magmaasa isaa keessatti waan baay'ee keessatti kaa'eera uummati Oromoo kanadha. loltoonni leenca gurraachaa kunis gaafa xaaliyaaniin dhufee wallaggarra buufatu bakkee Bonayaa jedhamu godina Wallaggaa Bahaatti xiyyaara ammayyaa isaan qabatanii jiran harkaa guban. godina Wallaggaa Bahaa naannoo Bonayaa jedhamuttidha. Sibiilli kun maalii jedhee gaafadhu xiyyaaratu asitti gubateeraa naan jedhan xiyyaarota 3 bakkee amma argamu kanatti. Xiyyaaronni kun bara mootummaan Xaaliyaanii yookaan biyyi Xaaliyaanii Itoophiyaa koloneeffate. Uummanni Oromoo naannoo kana biyyi kan kooti jechuuti kan loltuu xiyyaaraan dhufe asitti barbadeessedha. Uummanni Oromoo naannoo kana kan jiru yerootti mootummaan Itoophiyaa biyyan bulcha jedhu baqatee biyya gadhiisee biyyaa bahetti uummanni Oromoo naannoo kana garuu biyyi kan kootii biyya koorraas baqadheen ba'u biyya koos diinaaf hin kennu yookaan ormaaf hin kennu jechuutiin loltuu ammayyaa meeshaa ammayyaa qabatu kan xiyyaaraan dhufe eeboo fi kanneen birootiin loluutiin xiyyaara isaanii kan asitti guban. xiyyaarri kun kan asitti gubate bara weerara Xaaliyaanii guutummaa biyya Itoophiyaatti geggeessite bara sanaan wal qabate jechuudha. Guyyaan isaa waxabajjii 21 bara 1928dha. Warri loltoonni naqamteen jiran kun halkan sana sochii godhan gara kanatti bakka jiru kana dirree kana keessatti xiyyaaronni 3 nama 16 kan as dhufanii 16 sana keessaa namni 3 tokkotuma Xaaliyaanii karaa agarsiisee dhufe danatti Musee Bireelloon kanadha. Inni adda biraa immoo yeroo sana kan argamu bushaa turan Mokonnon Dammisoo ilma isaaniitti Darajjee Mokonnon kan jedhamee fi tokko immoo Lijajaraa kan jedhamu
warra Gondar keessaa dura harka kennaniiru isaan keessaa kan dhufe ergaa haala mijeessuudhaaf kan dhufan wajjin turan jechuudha. Xaaliyaanonni hundi isaanii akkuma kanatti egaa warri keessummoonni sadan naannaa kana manni kadhatamee fi ollaa naannaa kana akka bulanidha odeeffannoon jiru. Garuu xaaliyaanota keessaa inni tokko akka tasaa gara bakkee bahee jira boqqolloo keessa jedhu. Kanafan yeroo sanatti dhukaasni kan irratti banamu. Kan achi keessa jiran hundumti isaanii xiyyaara kana wajjin gubatan jechuudha xiyyaara sadan kana keessatti. Isa booda bulee jarri kun sirbaa ol deebi'ame namni naannaas bal'inaan egaa kan duukaa dhufanis jiru achi keessatti kan isaan hordofanii duraan isaanii wajjin leenji'aa turan kunis isaan leenjisanis isaan duukaa hiriiranii kan dhufan jiru. Akka sanadha odeeffannoon jaarsolii irraa argamu kan inni ibsu sirbaa edda jara kana fixanii Naqamteetti ol deebi'ame. Kobastaani beelli jedhu. Maal jechuudha kun? Nagaadhaa. Akkamitti bartan isin kana wajjin jiraattan? Waan ijoollee anooti. Anoo ijoollee tikee guddaadha. Nama guddaadha. Yeroo sana moo? Utuu tokko seeyyuu hawee ijoollee si'anaa ta'e malee utuu tokko seeyyuu nan danda'a. Amma yeroo sana mee? Yerootti xiyyaarri asitti gubate aeroppilaanii yaadattu akkamitti gubate? Sadii ta'anii dhufaniiti guyyaa jimaata. Sadii ta'anii dhufanii gubbaadhaa gadi dhufani achi gadi dhufani asitana buufatan. Egaa duukaa jala deemnee ilaalaa utuma jennu isaanoo haa eenyuma mee bullee gubbaadhaa fidaniiti. Goshoo ishee godhan. Xaaliyaanii yeroo sana Liibiyaa simbushitee gar tokko Somaalee simbushitee Itoophiyaa sorgashee inni as keessatti du'ee ajajaa humna waraanaa baha Afrikaa keessatti kan beekamaa ta'edha. Warri taanaa isaati akka baha Afrikaatti lammaffaa ajajaa humna waraana lafoo irratti kan gaggeessanis keessa turaniiru jechuudha. Paayiletoonni sadanii qabatan mataan isaaniis keessa jiru ajajoota adda addaa of keessatti kan qabateedha jechuudha. Namoota bebbeekamoo iddoo kanatti dhabaniiru. Du'a namoota kanaatii fi Habte Maariyaam sababadha. Jara kanaatiif ituu iddoo hin laanne ta'e kuni namoota lammii keenya irratti hin ga'u kan jedhu kun keessa isaaniitti amantaa namicha kanarraa mootii kanarraa qaban dhabaniiru bulchaa kanarraa haala itti haluu bahaanidha kan isaan eeganii. Yeroo xiyyaarri asitti gubate nama meeqa du'e kan isaanii kan warra Xaaliyaanii? Eenyuma tokko isheen namni. Isheen hafte iyyuu immoo gara booddeetti tokko tokko keessaa fuudhan. Gubachuu xiyyaarota kanneenii fi du'uu namoota murteessoo isheetti hedduu kan rifatte Xaaliyaaniin uummata Oromoo naannoo sanaa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiifte. Xaaliyaanonni aeropilaanii fudhatanii dhufanii magaalaa irratti boombii roobsan magaalaa Naqamtee irratti. Maaliif bakka loltoonni sun buufatanii fi bakka magaalaa keessa jiran sana irratti namoonnis mimmiidhamanii inni kaan egaa dursee sodaanuma sanarraa ka'ee yookaan iddoo gadhiise jira mana hedduun hin gubatee bakka isaan jiran sanas balleessanii. Badee abbaa koo badee abbaa koo tokkoon dhufanii tokkoon nama bishaan miskiinoodha maal abbaa ishee hojjetti aduftu jedhu dhiira ishee fidhee dubartii ishee fudhannaa jabbii ishee qarannaa waan balleessaa malee hojjettu yoo tokko nama tuqti yoo tokko gaafa tokko dhufa miti inni yoo dhufu addanumaa yoo lafa dhufu
nu ajjeese intala. Ijoollee immoo ni jaallatu. Ijoolleen jaallatu nama gurguddaan jaallatan. Ijoollee ofitti qabatu? Maal fa'aa godhuufi ijoolleef? Uffata fa'aa kennuuf. Maal egaa ofii guddisuu malee ajjeesu. Habashaanii mootu durba ishee fuunee dubartii ishee fuunee Habashaan immoo fin'aa yoo isheen dhalattu murree utusee ishee murree ajjeefte. Isa booddee akkuma jedhame sana walitti dhufeenyi ilaalcha xaaliyaaniin Oromiyaa lixaa kanaaf qabdu tootaalii sababa sanaatiin jijjiira. Xaaliyaaniin dhuftee naqamteen maal gootee boombii rumti galatti haaloo sanaa jechuudha. Nama dhiitu hafuudha nama. Garuu ijoollee fi dubartiin jaallatu. Baakoo shiftaan dhufee. Haaloo ba'uuf jecha miidhaawwan hedduu haa geessistuyyuu malee gaafa kan warra nafxanyaa waliin madaalamu dhufaatii xaaliyaanii hawaasni akka gaariitti kan ilaalaa ture jedhu qorattoonni seenaa bulchiinsa sirna nafxanyaarra kan xaaliyaanii wayyaa ta'uu isaati. Maal jedhu Oromoonni godina gaaffii gaafattu bulchiinsa dura tureerra suma kan xaaliyaanii wayyaa tureef jedhu. Waan gurguddaa ofitti kaasu. Bara jalqabaa afaan keetii waa haasoftee isaan biratti haasofte hin arrabsamta. Aadaa kee calaqqisiisti hin arrabsamta. Xaaliyaaniin afaan keenya raadiyoon nu haasoftee afaan keenyaan ijoollee keenya barsiisuu eegaltee. Xaaliyaanii biratti afaan keenya haasa'uuf hin saalfannu isa jedhu kaasu. Gara dinagdeetti gaafa dhuftu dur hoolaa soomessa reettii sangaa abeessa midhaan tola geessinee isayyuu garafamnee galla. Isayyuu tola geessinee isayyuu garafamnee galla. Xaaliyaaniin waan lama kallattii lamaan ilaaluu dandeenya. Xaaliyaanii poozitiivii fi waan isaa amma jechuudha. Kallattii nagaatiin tokkoffaa hamuma dirree injifannoo kanattuyyuu daandii sirrii ta'e diriirsanii jechuudha. Asii amma Finfinneetti daandii diriirsanii biyyattii kana wal qaqqabsiisan gamoo gurguddaa han ijaaran namni hojiitti akka amanu godhanii namootaa fi waan tokko fooyya'insa geessan daldala namni horii malee akka hin argamne jechuudha. Isa dura sirna nafxanyaa keessa namni tola fayyaa waan qabu isaaniif kenna isaanii nyaachisa waan uffatullee hin qabu ture uummata jechuudha. Isaan hanga kana tokkoffaa haala daldalaa haala kana sirnaaf seeraan bulmaataa keessumaa keessaayyuu daldala garba anan biyya Xaaliyaaniiti. Mataasa amma Xaaliyaaniitti biyya yeroo dhumaaf waan hin keessatti dhaabate keessaa tokko kana isaan kana raawwatame positiif karaa kanaa yeroo ilaallu jechuudha. Gosa kennaa kennanii gaafasitti manii dajji maxanyaa afurtu jira sadiitu jira waan fuutee dhabdu. Inni calqabaa dajji maxanyaa balbaluma isaarra dhaqxee dhaabbachuuf waan laattu qabda. Isa balbala sana dabartee ijji manshaatu jira. Ijji manshaa miti mattaayaa kan abbaan duratti osoo ittiin si ilaalu fuullee isaatti ba'uuf waan laattu qabda. Isa booddee immoo dhaqxee harka qabuudhaaf ijji manshaatu jira. Dhimma tokko biratti waan sadii kaffaltee baataa jechuudha. Waan akkasiin ture. Waan hanqaaquu ogeessatti sii kaffalama. Karaa yoo sotte sii kaffalama. Hoolaa yoo fidii laatti sii kaffalama. Wanti tolaa
kennamu jiru xaaliyaanii biratti. Kunis jijjiirama jirudhaati. Karaa kan biraa lafa nurraa guuramee nafxanyaan irratti ijaaramee irratti nu hacuucaa ture deebi'ee hankeenya ta'ee lafa keenya qotanne. Karaa amantii gara boodaatti hin deemnu. Amma nu bira jirtutti garuu amantii kanuma nu galetii geggeessaa turre. Kan isheen xiyyeeffannoo amantii uummata hacuucaa ture jettee xiyyeeffannoo irratti goote amantii ortodoksii kanaaf isa kaan bilisaan geggeeffachaa turre. Kanaaf xaaliyaanii nu wayyaa jedhu. Kanas ta'ee dhiibbaa xaaliyaaniin irra ga'aa ture maanguddoon bara sana turanii fi qorattoonni seenaa haala kanaan ibsu. Karaa kan biraa xaaliyaaniin immoo kan akka isheen nu wajjin jiraattu nu wajjin of duukaan jiraachifne obsa nu dhowweetiin jedhu tokko dubartoota keenyaaf ijoollee durbaa keenya nagaa dhugattee siin jedhu. Lammaffaa nama keenya akka agartee dhiitti akka agartee rukutti. Inni kun immoo hacuuccaa aadaa, hacuuccaa dinagdee, hacuuccaa afaanii nurra ga'e caalaa obsa nu dhowwe. Isa kanaaf innaa isaan dura yeroo isaan jiranii akka isaan qubatanii tasgabbaa'anii hin teenye qabsoon iddoo garaagaraatti itti banameetitti irratti geggeeffamaa ture. Yenna biyya kana keessaa baanis immoo biyya kana keessaa karaa kana ba'an waan ta'eef akka isaan iddoo kamittuu of danda'anii dhaabbatanii deebi'anii ofirratti lolle kan godhan Oromoo gara dhiyaa jiru kanadha siin jedhu. Sababiin isaa akkas gara Sudaanitti gadi bu'atti xaaliyaaniin gaafa dhiibamtee dhuftu jechuudha. Oromoon calqaba oduun marfamaa ture xaaliyaaniin akka warra kanaatiin hin gootu, xaaliyaaniin isin hacuuccu, afaan keessanii akkasiin haasoftan gooti, isa tola hojjettan horii isinii kaffalti jedhamee itti himamaa ture. Xiqqoo ishee haa argani malee gara hammeenyaatti jijjiirama. Amma yeroo isaan gaggeessan kana maalidha wanti isaan gaggeessan jechuudha. Isaan akkaataa faashistiin amma faashizim jechuudha. Faashizistiin suni maalii humnaan hojjechiisutti amana wanta ta'eef tokkoffaa dildila guddaa, hallayyaa guddaa namoollee yeroo waan godhu achi keessatti otoo hojjetutti akka du'u godha. Kana wanta ta'eef kana wanti gadheen yeroo sana keessa ture namooti xaaliyaanii jalatti dhufanii jiru jechuudha. Warra namooti isaan warra akka Hamaasanoota, warra akka Sumaalota, warra akka Liibiyaa, warra akkasii kanatu guyyaa jechuudha. Guyyaa biyya saama ture. Wanta ta'eef Oromoo hamaa namarratti yaaduun beeku. Yoo hamaa irratti yaade garuu waan namarratti yaade hamaatiin deebisaaf jechuudha. Kanaaf xaaliyaaniifis yeroo isheen hamaa yaaduu jalqabdu hamaa yaadduu uummata irratti kana gochuu danda'ameera. Nama 48 as iddoo mana adabaa Majaata jirutti waamtee ajjeefte. Arjoonaati jechuudha. Isaan keessa Oromoonni duubatti duukaa du'an. Isa kana booda Oromoonni silaa carraa argameen xaaliyaanii wajjinis bulanii Ingiliiziin dhuftes karaa barbaadanii bilisummaa isaanii hanga bahaatti labsaniiru waa'ee konfedereeshiniidhaa kana Oromoon hundumtuu akka dhufeetti dabalamuuf. Inni kun jalaa fashalaa'eetiti Oromoonni bittaa xaaliyaanii jalatti dhufanii jechuudha. Isa booda xaaliyaaniin akka kan nafxanyaan isaan godhaa turte yoo godhuu baatteyyuu tarkaanfii isheen irratti fudhattuuf Oromoo danaa cal jedhee hin teenye. Kolonii xaaliyaanii kana uummanni Oromoo gara lixaa calliseen fudhanne lafa mootiin biyyan bulcha jedhu baqatee badetti diina lafa isaanii fi qabeenya isaanii saamu kana ofirraa lolanii gootummaa isaanii mirkaneessaniiru. Xiyyeeffannaan gara lixaa kana irratti isaan taasisanii xaaliyaanonni qabeenya uumamaatiinis qabeenya adda addaatiinis badhaatudha. Xaaliyaaniin kaayyoo isaan dhufanis jalqaba sana biyyattii kanarraa argachuudhaaf beekamaadha akka biyya keessatti gama bunaatiin gama warqee kanaatiin qabatee gara lixaa keessa wanti jiru kun iddoo xiyyeeffannaa isaanii waan ta'eef asirratti doomsuudhaaf baay'ee socho'aniiru. Garuu lola gara dhumaa kana keessatti uummanni bakka hundaatitti ka'e
bakka kana mataasaa bakka kaampii guddaatu jira ture. Iddoon itti naannoo kana jalqaba isaan guba iddoo isaan naannoo kana fa'aa ture jechuudha. Bonayyaa kana qabatanii iddoo kaampii xaaliyaanii beekaman bakka kana ture. Iddoo kanaatti ka'anii uummattoota naannoo jiran baadiyyaa kana keessa ture san bara gubiyeedhu. Gaafa yeroo xaaliyaaniin turanii Finfinneetti namni isaanii jalaa du'e isa haaluu ba'uuf jedhanii baadiyyaa keessa bara gubii sana keessa manni bira hin darban huma gubanii fixan. Kanaaf kun immoo lola isaan irratti ta'u kana uummanni guutummaatti isaan irratti haala inni duulu kan inni taasise. Rukuttaadha ka. Eraa namichi tokko mee namichi tokko dabalaa dhufii jedhu faranjiin gadi baate maaskootii keessaan raadiyoo dubbifti jennaan isheen akkas jettu mee xaayoo godhu mee lafa guddaa keessa xaayoo godhu illee dhahee kakaa godhu isheen asitti duute. Lolli yeroo sanaas gaafa 33 kanatti isaan dhufanii qabatan malee baadiyyaa keessa nagaadhaan deemuu hin dandeenye. Bifa sanaatiin lola cimaadha kan irratti duula bakka jirutti namni keenya dawoo qabatee laga qabatee lolatti galee jechuudha. Malee nagaadhaan waggaa 5 sana iyyuu xaaliyaaniin bushee haalli jedhamu sun hin turre. Haayila Sillaaseen achumaan immoo egaa hin baadii egaa lafa inni godhe namni isheen teessee waggaa 5 baateeti egaa amma jiru itti duula. Bara sana keessa yeroo laallu mootiin bakka hin jirretti kanniisumti illee mootii isheeti miti kan walitti qabu haala sana ture. Keessumaa uummanni Oromoo yeroo sana keessatti bakka jiruttidha gaggeessaa tokko malee kan inni haala sana keessa darbe. Mootiin sun yeroo biyyaa ba'u na laallu gara isaallee miti nama inni bakka buusee deemetti gara lixa caafii sanatti kan inni sokke. Innis gara tokko gara baqaatti baqarra jira isaan of oolchuudhaaf. Garuu uummanni kun immoo bakka sanatti na laallu yeroo sanatti gahee guddaa gumaacheera. Bakka xaaliyaaniin kun hin geenye jiru. Lubbuu nama hedduu galaafatame na biyyuma kana keessatti illee. Addanumaa yeroodhaan kun asitti dha'e kun asitti dha'e kun asitti dha'e baatee ofiin fiigdu irraan olee guutee kana. Gootummaan uummanni Oromoo biyya kana biyya taasisuu keessatti gatii hangana hin jedhamne kaffale kun gama kamiinuu akka ka'uun barbaadamu ture maaliif? Oromoo qoodiinsa seenaa dhowwachuudhaaf, qoodiinsa abbaa biyyummaa dhowwachuudhaaf, qoodiinsa abbaa qaroominaa dhowwachuudhaaf Oromoon biyya kana keessa hin turre. Jaarraa 16ffaa keessa dhufeetiti umurii waggaa 80 keessatti lafa amma jiru kana hunda qabatee jedhaniiti amma bara 1960tti barreessanii ittiin barsiisaa turan. Egaa waggaa 80 keessatti biyya konkolaataan hin jirretti, biyya xiyyaarri hin jirretti akka irraa ammoo miti lafa bosonnoo uwwisee, bishaan uwwisee, bineensa uwwisee jiru keessatti namni akka gadaa Oromootti waggaa 80 jechuun dhaloota lamadha. 40 jilbi kan lakkaa'amu waan ta'eef. Dhaloota lama keessatti iddoon marra jiru kana qabatee waliin gaachuuni har'a iyyuu hin danda'amu gaafa sana dhiisi. Biyyi kuni akkuma isteetiitti bara amantaa ortodoksii fudhattee kaatee gaafa ijaaramuu eegaltu investimentii isheen guddaan irratti geggeessaa turte seenaa ijaaruu irrattidha. Seenaa ijaaruu gaaftiin jedhu seenaa dhugaa barreessuu qofaatiin jedhaan jiru. Seenaa ijaarsa mootummaa isaaniitiif ta'u waggaa dheeraa kana keessa ijaaraa turan. Seenaa kana immoo maal yeroo ijaaranii karaa qeessotaa barreeffamaa ture seenaan hedduun. Qeessonni immoo seenaa kana yeroo barreessanii isa mootiin isaanii fedhu, isa ofii isaaniitii fedhan keessaa filanii isa gaarii akka kan isaanii godhanii isa yaraa immoo kan warra lolamuu barbaadamu godhaniitii barreessu. Kanaaf yooruma cal jennee waa'ee seenaa biyya kana keessaa fudhanne barnoonni seenaas wanti seenaa irratti investii ta'u namni seenaa barate biyya kana keessatti deeggaramaa ture.
namni seenaa barate baay'ate barsiisaa iskuulii ta'a. Iskuulii ta'eetiti iskuulii gaaratti immoo torbanitti sa'aatii 2 qaba barnoonni seenaa. Kun calliseetii miti. Calliseetii miti. Namni barataan cimaa ta'e duddubattan si deebisaa yoo quba qabda ta'e amma reefuu fooyya'aa dhufe malee dur ijoolleen muummee wayin dipaartimentii barnoota seenaa galuun barbaadan waan lama galuun fedhan anuu galuun fedhuun ture seera barachuu dhaqeen gale malee tokko itti yaadameetiti barataan qabxii gaarii barnoota seenaatti akka hin fidne gaafa seenaa baratu akka gidiru akka dhiphatu akka nama isaa gubata keessa galee gubatu barataan irraa bifa adda ta'e kana maaliif godhu barataan cimaa ta'e barataan waa galuuf seenaa galee yoo barate waan ijaaramaa ture kana diiga jedhanii sodaa waan qabaniif lammaffaan akkam ta'ee maal ta'ee achi keessa ba'ee fixe immoo gaafa ba'u barsiisaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa biraa akka hin dabarre godhan hojii biraa galuu hin danda'u. Kanaaf tokkoffaa achitti nagaan hin barattu qabxii ittiin argattu gaafa baatu hojii biraan argattu namni seenaa barachuu dhaquun fedhu. Kun waama dura achis godhamaa dhufe. Namni duraan dursee seenaa barreessuu fi waan sadii barbaachisaadha. Tokko seenaa nuti sumsaa. Tokko sammuu gadi fageessee ilaaluu jedha. Lammaffaa alloogii jedha. Sadaffaa afaan qaama dubbisuuf ho'iin dhaggeeffatuuf galuun lafa kaa'uudha jedha. Isaan kana dura yoo hordofne waan gaariitti barreessuu dandeenya. Seenaa barreessitooti amma fakkeenyaaf gariini buddeeniif jedhaniiti masaraatti siiqaniiru. Buddeeniif jedhanii waa'ee masaraa sanaa fi waa'ee buddeen sanaa odeessu malee waa'ee dhugaan barreessine. Seenaan uummata Itoophiyaas ta'e an uummata Oromoo sirriitti galmeeffameera kan jedhu yaada akkasiin qabu ani kokkootti jechuukooti. Eenyurraa maa eegama isa jedhuu fi ammayyuu beektotumarraa eegama. Beektota waaqni qaree ta'uu qaba. Waaqni yoo isaan qareerraa anafe namni waan hin ta'u jechuudha. Waaqni qaruu qaba. Qarumsa waaqni isaanii kenne kan ammoo beekumsa waaqni isaanii kenne kana qara godhee waaqni uume jechuudha. Uummati Oromoo amma fakkeenyaaf sadii jiraa du'aadhaan inni beeku namallee jechuudha. Namni addunyaa irra jiru jaadhaan jedhu isa kana beekaa gootaa fi arjaa sadii jiraa keessatti ramada. Dooqnaa dabeessaa fi raataa ammoo sadii jiraa du'aa keessatti ramada jechuudha. Kanaaf akkaataa kanatti nama madaalu waan ta'eef namni amma warra sadan kana sadii jiraa keessa jiru kuni sirriitti galmeessuu danda'a jechuudha. Seenaan uummataallee sirriitti galmaa'ee uummataaf dhiyaachuu qaba jechuudha. Dhimma seenaa biyya kana keessatti seenaa biyya Itoophiyaa keessatti gahee Oromoon qabuuf hojii Oromoon hojjete seenaa keessatti galmaa'ee akka ta'u godhamaan turre barbaadamaas hin turre. Namoota hedduun jiru namoota hedduu beekna salphaadhumatti fakkeenyaaf Abuune Phexros miidiyaa nuti keessanii eeggaddaa Oromoo ta'uusaa argisiisaa ture dhoksanii ta'aa turan. Masriin Siilashii Oromoo ta'uusaa dhoksanii ta'aa turan. Waan Oromoon gaarii godhe kan isaanii godhatu akka kan isaaniitti barreeffatu jechuudha. Waan yaraa ofii godhan immoo kan Oromoo godhaniifi barreessu. Godina Wallaggaa Bahaa bakkee Bonayaa jedhamutti loltoonni leenca gurraachaa humna waraanaa xaaliyaanii irratti fudhataniin ikkifannaa siyaasa addunyaa kan argamsiise biyya kana keessatti immoo seenaa boonsaa guddaa ta'ee jira. Garuu dhugaan seenaa kanaa akka dhugummaa isaatti akka himamu hin barbaada, himamaas hin turre. Xiyyaarri sadii kuni akka seenaatti ta'eewwan salphaa miti. Ta'eewwan ikkifannaan siyaasa addunyaa bakka itti dhufedha. Ikkifannaan siyaasa addunyaa irra jiru Itoophiyaa qofaa keessa miti. Bakka itti hafuura baatee. Maaliif ikkifannaa siin jedhan ammas keessa deebiin itti kaasaa. Ingiliizii Gibsiif Sudaanii kunuuneffattee jirti. Kanaaf dhimma bishaan Abbaayitti yookiin Naayil jennutti jalaa akka bu'amu barbaadu. Irri guddaan bishaan guddaan Abbaayin gabbisee biyyoo gabbataa fuudhee kan deemu immoo bishaan dhiyaa Oromiyaa kanarraa gadi yaa'anidha. Gudarii kaasee amma laga Baarootti asirraati gadi yaa'u. Ingiliiz abjuun isa ta'u
hafuura hamaanis haa ta'u hafuura qulqulluunis haa ta'u karaa kamiinuu naannoo kana to'annoo ishee jalaa influensii ishee jalaa akka ba'uun barbaaddu. Kanaaf kan dhufte Gambeellaaf boree teessis. Xaaliyaaniin immoo biyya kana naannoo kana qabachuun gaafa achas kaate naannoo kana qabachuun madda galii ishee guddaa ta'uu akka danda'u qorattoota ishee dura turanii basaastota ishee dura turanii warra akka Cheeruulii warra akka Boreelloo siin jedhan adda baafatteetii qabdi qabachuun qaba. Isa kana keessatti egaa siyaasa dhokatee taa'aa ture. Xiyyaarri kun achitti maaliif xiyyaarri kun illee kan dhufaniif Ingiliziin qabatti jedhaniiti ariifatanii dhufan loltuu miillaan fidin xiyyaara fidanii dhufanii cuqubatanii jirri maaliif isa kana hanqisuudhaaf. Kanaaf bakka siyaasni addunyaa yeroo sana hafuuratti baafatedha. Lubbuu keenya tun jedhin akka mootiin biyyaa baheetu beekamu bakka kanatti humna kana walitti qabanii akka diinni irratti xiyyeeffatamu beekama. Maaliif akka biyyaatti gara sanaatiif humni biyya kana keessaa hanga tokko ijaaramee jala dhaabate iddoo kanadha yeroo sanatti. Kun immoo ragaa tokko bakka kanatti xiyyaaronni kun illee akka isaan gubatanii egaa hawaasni keessatti qooda fudhate kallattiidha. Yeroo loltuun kun addana jiran sana edda isaatti deemanis hirmaannaa isaa sana qooda fudhannaa isaa kana iddoon itti ifa bahee kaa'amee jiru. Xiyyeeffannaan warruma yeroo sana baqateef kenname warra yookiin gara wanni itti galee loleedha kan seenaa keessatti waa'een isaanii faarfame. Garuu moo'ichi kun moo'icha uummataati wanni isaa lolicha kan uummanni kun gaggeessedha gahee isaa achi keessatti gaafa manni isaa gubatu gaafa maatiin isaa du'u hundumtiyyuu diinni kun naan ta'u kan jedhee kan jala dhaabatedha. Egaa dagatamuu seenaa keessatti warri seenaa barreessan kunis yeroo baay'ee ee'uudha warra mootonni filatame kan maxxanfamee bahus kan isaaniin jeju malee kan isa kaaniif iddoo kennu kana iddoon hin laatamneef. Kuni wanni guddaadha achi keessatti illee hawaasa keenya gubaacha isaa wanti inni ga'ee inni ba'e sana haala ta'uun hin kaa'amne kanan jedhu ija seenaati. Namooti asitti du'anii kanaaf biyyaa fi lafee gomaasanii dhiiga lolaasanii jechuudha. Lafee gomaasanii dhiiga lolaasanii hedduutu wareegamee jira jechuudha. Garuu seenaan isaanii tokko iyyuu hin kaa'e. Yeroonni kun callisanii dhufanii Naqamtee keessa taa'anii karaa kana immoo ofii isaaniitii biyya hin beekne keessa kutanii bakki kiiloomeetirii 27 deemanii dhaqanii halkan Xaaliyaaniin rukutanii nagaan deebi'anii Naqamteetti galanii adeemu jechuun bakka Oromoon jirratti yaadamu. Hin jiru jechuudha. Oromoon karaa kana agarsiisu kana gorsu kana ittimu jira. Garuu gochaa Oromoo kana ol kaasanii himuun barbaannisa. Bakkee taatee seenaa addunyaan beektu kanaaf xiyyeeffannoon hin kennamneef maqaa bakkee seenaa kanaan garuu Finfinnee keessatti hospitaalli Xuqur Ambassaa yookaan Leenca Gurraachaa fi manni barumsaa Xuqur Ambassaa ijaaramee jira. Kun gaarii ta'ee lafti seenaan kun itti hojjetame garuu dagatamee jira. Seenaa Itoophiyaa keessatti iddoo olaanaa qabaachuu ture. Seenaan tokko immoo seenaadha jedhamee kan lafa taa'u tokko bakki inni itti hojjetame jiraachuu qaba. Lama baranni itti hojjetame jiraachuu qaba. Sadii qaamni hojjete jiraachuu qaba. Afur dhiibbaa yookiin bu'aan inni fide. Jarri kun Xuqur Ambassaan raawwatu gaheen Oromoo iddoo kanaayyuu gahee hadhiisan. Jarumti Xuqur Ambassaan achi dhufee xiyyaara kana rukutan. Injifannoo argatan. Xuqur Ambassaanii Xaaliyaanii xiyyaaraan gubee nama 13 gubee jedhanii dhaqanii mana barumsaas ijaaraniiru hospitaalas ijaaraniiru. Maaliif ijaaranii yaadannoo seenaadha. Seenaa isa kam ulaagaa seenaan guunnee jechuudha. Wanti ta'es maaliif ulaagaa seenaan guunnee qaama raawwate qofaa bakka bu'e. Qaama dhimma sana raawwate qofaa bakka bu'e malee iddoo itti raawwate yoom akka raawwateef bu'aan inni fide dhiibbaan inni fide waan lafa kaa'ee ibsee hin jiru waan ta'eef ulaagaa sana guunnee. Bakki kun bakka seenaati. Dirree injifannoo jedhameeti maqaan isaallee kan waamamu. Maybe haala kanaatiin amma wanti ifa bahee illee hin jiru. Inni guddaan wanti uummanni godhu kana barreessanii kaa'utti amma yaadannoo mallee iddoon kun hin qabu. Yeroo jaarsoliin amma yeroo kaasaa waa'ee bakka kanaa Xaaliyaanonni yeroo booda yeroo dhufanii Naqamtee handhuura magaalaa keessatti yaadannoo jeroota warra du'an kanaa
siidaa ijaaranii fi turan. Siidaa sana injifannoo boodadha magaalaa Naqamtee keessa iddootti bakka galmi guddaan ijaarame san uummanni kan jige. Yaadannoo akkanaallee iddoon itti wanto akkana kana yaadannoo dhalootaaf kaa'amuu qabu kanallee haala inni itti yaadatamee hin kaa'amnedha. Waa'ee xiyyeeffannoo illee amma dhufaatii akkana kana miidiyaan yeroo amma waa'ee seenaa kana uummata ammamtu beekaa nama ammamtu dhaga'annaa jennu waan barreeffamees nama meeqa dubbisa wanne namoota jechuudha. Garuu miidiyaan immoo bakka guddaa haguugee wanta uummata bira wanta ga'uufi antoora kanaatiin gahee miidiyaa ammallee wantoota akkas dagataman dhokataman kana bakkee baasuu keessatti waan guddaatu irraa eegamadha. Hankeessa kun fakkeenya tokko ta'uu danda'a. Kanaaf iddoon kun biyyattii keessatti isa jalqaba loltuu ammana meeshaa kanaatiin dhufe kana dirree akkanaa kanatti waan ta'ullee beekamtii iddoo tokkotti haala inni itti argatee irratti hojjetame hin jiru. Gaheen keessan olaanaadha wanta akkanaa kana ifa baasutti kan jedhudha. Maaliif ta'e isa jedhu kanaaf kana ta'e jedhamee bakka nagaan hin jirretti yaada lafa kaa'uun seenaa keessatti nama rakkisa. Nagaan qabattee haasa'uu qabda waan ta'an yeroo sana yaadanii godhan amma nagaan qabnetti akka seenaatti dubbachuun rakkisa. Garuu haala guddina siyaasaa yeroo sana ture ragaa fudhattu silaati. Atuu Oromoon gahee qaba jedhanii Oromoon qaama bulchiinsa keenyaaf jedhanii Oromoon nu gargaareera jedhanii yaadaniiru ta'ee yookiin manni barumsaa yookiin hospitaalli kan dhaabbatu magaalaa Finfinnee keessatti hin ta'in achuma bakka xiyyaarichi rukutamee uummanni iddoo kanaa itti rakkatee itti du'ee itti ajjeefamee manni itti gubatee horiin harkatti saamamee ijoolleen harkatti ajjeefamee jaarsa harkatti du'e keessatti ta'u ture. Kun garuu hin taane ta'ichi kan ta'e iddoo biraa kan isaan dhaqanii itti raawwatan iddoo biraa. Kun maal agarsiisa? Oromoo qabeenya keef lafa kee barbaanna malee siin hin barbaannu inta jiraattes dhimma keetii isa jedhu irraa akka inatti fakkaata. Gartokkeen xiyyaara xaaliyaanii irratti tarkaanfii loltoonni leenca gurraachotaa fudhatan seenaadhaaf godambaa Wallaggaa keessatti argama. Kunis akka seenaan yaadatu gochuuf kan godhame yommuu ta'u garuu ga'aa miti. Aeroplaaniin gubatee daldala kanatti gubatee jechuudha. Inni amma agarru kun haftee isaati. Sababa adda addaatiin inni kaan gara godambaa Wallaggaatti inni fudhatamee jiru. Garuu isaan kana keessatti uummati gahee guddaa qabaachuu isaati. Bakkee seenaan dhugaatti hojjetame kanaaf kunuunsi barbaachisu yoo godhameef bu'aan biyyi kun argachuu dandeessu olaanaadha. Iddichaaf maaltu ta'uu qaba isa jedhu ani iddoo sana qofaa miti. Inni ta'iiwwan seenaa biyya Oromoo keessatti ta'an keessaa tokko ta'u malee ta'iiwwan seenaa biyya Oromoo keessatti ta'an keessaa hedduutu jiru. Bakka garaa garaatti kan ta'an baay'eetu jiru. Kan har'a hambaansaa lafa jiru bakkeetti gatamee jiru bakka garaa garaa keessa jiru. Ammas aadaa dura seenaa balleessuudhaan waggaa dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture qabannee deemnee akka sanatti ilaallamu ta'e rakkoo keessa jira jechuudha. Dhimma kana ilaalchiseen dhimma kunuunsa kana ilaalchiseen dhimma yeroo koloonii Afrikaa irratti barreeffame walqabsee waasii kaasa. Jaaqqoo Dippiliishin jedhama. Akaakilii isaatiin nama biyya Kongooti akaakilii isaatiin. Inni garuu lammii biyya Ameerikaati. Garbummaatti gurguramanii deemanii booddee nama kitaaba barreessan inni kun kitaaba seenaa guddaa barreessee seenaa callisiisuu jedha. Afaan Oromootti gaafa saayilensii siinistirii seenaa callisiisuu jedha gaafa afaan Oromoottiin waanjaa lafa kaa'a daba seenaa irratti hojjetame. Waanjaa. Biyyi kamuu gaafa biyya tokko qabachuu yookiin to'achuu yookiin of jala oolchuu deemtu taargeettii inni calqabaa ta'eewwan seenaa kana dura turan hambisuu yookiin balleessuudha jedha. Inni ittaanu afaan isaan itti fayyadaman balleessuudha. Kana lamaan irratti hojjechuun dirqamadha jira. Isa kana seenaatti booddeetti si dhufa kana wal qabsiisan galu waa'ee afaanatti si gaasu. Afaan maqaa naannoo kee baata. Seenaa kee of keessatti baata. Qaroomina uummataa of keessatti baata.
walitti dhufeenya uummataa of keessatti baata, maalummaa uummataa of keessatti baata, amantii uummataa of keessatti baata. Kanaaf afaan badee jechuun kan hundaatu badee jechuudha. Sabni afaaniif aadaa gate immoo akka muuzii qunceeti. Muuzii qolaa wajjin nyaachuun si rakkisa, si nyaatamu. Sabni aadaas afaan mataa isaa qabu ofitti amantaa qaba, akka qola muuzii sana nyaachuun sana rakkisa. Saba afaan wagachisiifte, aadaa wagachisiifte immoo akka muuzii qunceeti. Muuzii quncee garaan kee bokokin malee dhuguun si rakkisu. Afaan keetti wanti wallaatoo si qabu hin jiru jechuudha. Kana gochuudhaafidha kan isaanii afaan balleessaniif. Seenaa immoo akkamitti balleessaa jiru kan jedhu. Inni calqabaa jedha. Inni calqabaa seenaa hatuudha jedha namichi kun. Calqaba gaafa dhuftu adda baafatta. Sadarkaa uummanni sun irra jiru adda baafattee seenaa isa gaggaarii fuuteeti akkan keetiitti barreessita. Seenaa hamaa yookiin gocha hamaa ofii kee beektu. Dhalli namaa hin hojjenne raawwatatee yaadne immoo kan isa balleessu barbaadde sana gooteetii barreessita. Kun sababa qaba. Rakkoo akkasii kana hambisuudhaaf dhufne waan ta'eef jettee booddee sababa himuudhaaf kana godhu jechuudha. Isa hatanii dadhaban immoo jedha. Isaan narraa fi hatamuu dide balleessuudha jedha. Distirooyi gochuudha. Maalummaa isaa dhabsiisuu jechuudha. Barbadeessuudha jedha. Maaliif barbadeessuu? Bor deebi'ee noo waan akkasii qabnaa jedhanii ragaa akka hin dhiyeeffanneef. Ragaa qaroominaa, ragaa abbaa biyyummaa, ragaa maalummaa akka hin dhiyeeffanneef balleessuudha jedha. Isa baduu dide immoo jedha. Humnaan itti ta'e immoo jedha. Faaluudha jedha. Faaluudha jedha. Fakkeenyaaf amma yoo Oromoon waan bareedaa tokko dur ijaarratee qabatee dhaqanii masqaliitti gochuu yookiin masqalii irratti boocuu. Isa booddee kun kan kiristaanaa hanqisanii kan kiristaanatu waluma malee kophaa keessan hojjetan miti. Yookiin mallattoo kan saba sanaa hin taane iddoo biraatii fidanii irratti gochuu. Faalamee jechuudha. Kana booddee hankooti jettee jenereeshinii dhalootee hedduu booddee akka itti falmitu hin qabdu. Iddoo sana adda kun egaa biyya kana keessa jira wanta warra akkas ta'an kun. Isa faaluudhaan dadhabame immoo jedha. Maqsuudha jedha. Maqsuu. Akkamitti maqsitaa? Yookiin ragaa sana fuuteetiitti akkan argamne goota. Ragaa ukkaamsita. Yookaan immoo maal goota akka ammayyaatti immoo gaafa yaadnu gaafa nuti barannu lakkii iddoo kana irratti nama si gorsuu hin qabdu qorachuu hin dandeessu. Lakkii iddoo kana irratti ragaa hin qabdu qorachuu hin dandeessu. Lakkii iddoo kana irratti barnoota biratti akka hojjettu siin eeyyamu hojjechuu hin dandeessu. Lakkiin kun immoo saba kana kanaan dhorkaadhaa hojjechuu hin dandeessu jedhanii irraa si qabu jechuudha. Inni shanaffaan immoo jedha yoo didamee kan hundaa keessa darbee dhufee jedha hojii hojjetame sana fudhatama dhabsiisuudha. Akkamitti fudhatama dhaba? Waan hin taane barreesse, oduu barreesse, waan fudhatama hin qabne barreesse yookiin kun akkasidha. Kun nama balleessuudhaan malee nama fayyaduuf faayidaa maalii qaba? Kun miidhaa akkasii keessa jetteetitti fudhatama akka hin godhamne olola irratti geggeessu jechuudha. Isa kana hundaa bira darbee ol dhufa yoo ta'e immoo jedha namoota dhimma kanaaf aktiivistii ta'an yookiin dhimma kana irratti ejjennoodhaan itti adeemanii falman dhabamsiisuudha jedha yookiin lubbuu baasuudha jedha. Warri kolonii Afrikaa irratti warri koloniifattoonni Afrikaa irratti isa kana raawwataniiti seenaa warra kan isaanii Afrikaa keessatti dhufanii barreessan akka kanaan. Gaafa gaafannu immoo Afrikaadhaaf seenaa hojjechuu dhaqne jedhanii nutti himanii. Seenaa Awurooppaa Afrikaa keessatti barreessanii Afrikaadhaaf seenaa hojjechuu dhaqne jedhanii jedha. Egaa ittiin fidee magaalaa keenyaatti warra Itoophiyaa keenyaas kan gorsaa ture jedhadha. Keessumatti Ingiliiz, Faransaay warri koloniidhaan beekaman gahee olaanaa qabu dhimma Itoophiyaa kana keessatti. Isuma biyya biraa irratti dalagaa turan mootummoota keenyas gorsaa turan. Mootummoonni keenyas sama godhaa turan. Seenaa akka ol hin kaane gochuu madda ragaa biyyattiin qabdu jalaa dhoksuu gadi qabuu hambisuu akka inni bare gochuu. Bakki kuni bakka seenaati. Akkuma beekamu immoo bakki seenaa bakki aadaa kabajamee eegamuu qaba. Abbootiin galeessa seenaa iddoo kanatti hojjetaniiru. Har'a seenaa isaan hojjetaniif iddoon kun fayyadatamu jechuudha akka biyyaatti. Kanaaf waa'ee kunuunsa bakka aadaa bakka seenaa kana akka addunyaatti illee kabaja kennamaaf. Naafi akka naannaa kanaatti bakki kun galmaa'eetti kan jiru.
garuu eegumsa gahaan godhamaa jira inni hin jiru namni madaangaasaa iddoon itti tuttuqeetti bu'utu jira. Dhimma kana amma uummata dhanne jalqaba bakka seenaan itti raawwate kun uummanni naannoo jiraatu hanqoote dheef falmachuun isa duraati. Kallattii kanaatiin immoo eegumsa isaa kanatti akka waajjira keenyaattis qaamota ilaaluu mariisisanii abbummaan sun jiraachuu qaba. Inni bulchiinsaa immoo gandarraa kaasee kan jiru kun qabeenyaan kun galmaa'ee jiraachuusaa beekee kabajamuu akka qabu kana beekee tuttuqaa adda addaarraa bilisa godhee keessumaa akka daangeffamu ta'eeti kan jiru. Daangeffamuunsaa garuu hin kabajamne. Kanaaf bulchiisni qaamni mootummaa naannoo jiru kun xiyyeeffannoo guddaa kennuufiitu irraa eegama. Inni adda biraa bakka kana yeroo akkas daanga'u kana fuulduraaf illee yaadannoo waa jiraachuu qaba. Tilista lubbuun namoota aarsaa ta'anii adda ta'an jarri namoota isaaniitiif du'e kan sila tuqe siidaa mataasaa dhaabanii turan diigamu booddee akka diigamu ta'e malee. Kanaaf keenyallee yaadannoo haala kanaatiin wanta kana agarsiisu hambaadhuma addanatti hafee jiru kanallee waa ijaaranii jala kaa'anii dhalootaaf dabarsuun isa guddaa waan ta'eef ani hawaasnis gama mootummaatiinis dhaabbileen garaagaraa dhimma kanarratti yaadni isaanii dhalootaaf darbuu qabadullee qooda fudhannaa isaanii kan gaafatudha. Dhaloota boriitiif dabarsuudhaaf. Har'a nuyi kan kanatu kan waggoota hedduu fuuldura seenaa hojjetamedha. Bor kun immoo dhalootaaf akka itti fufu taasisuuf bakki kun kabaja qabaachuu qabu, eegumsa qabaachuu qabu, kunuunsi ta'uufii qabu kun itti fufuu qabaa kan jedhudha. Ani akka kootti tokkoffaa warri biyya geggeessu nama duwwaa miti, qabeenya duwwaa miti, lafa duwwaa miti kan geggeessu. Aadaa uummataa, afaan uummataa, hambaawwan uummataa, seenaa uummataa walitti qabee bulchanatti fakkaata. Biyya jechuun kan hundaa walitti qabatee fakkaata qabeenya. Xiyyeeffannootti kennuu qabu. Uummanni immoo hambaawwan kana akka qabiyyee warra kaanitti ilaaluu qabu. Uummatumti akka dhuunfaasaatti. Akka qabiyyee konkolaataa fakkeenyaaf yookaan akka qabiyyee mootora midhaan daakuu yookaan akka qabiyyee daldalaatti ilaaluu qabu. Mana isaa bira jira taanaan kan isaati kan uummata waliigalaati. Kanaaf kuni seenaa koo ibsaa mallattoo koodhaa eenyummaa koodha jedheetiti ofii isaati irratti itti dhimmachuu qaba. Itti lixee balleessuu hin qabu, kutee balleessuu hin qabu. Lafa isaa yoo qotate waanuma isa jiraachisu waan irraa argatu miti. Yoo gurgurates waan yeroo dheeraa isa bulchu waan argatu miti. Sibiila isaa muratee fudhates waan jireenya isaa jijjiiru miti. Akka seenaatti yoo ta'e garuu dhalootee isaatti seenaan kun darbaa deema waan ta'eef namoonnis akka dhuunfaa isaaniitti akka dhuunfaatti kun dhimma kooti. Yoo namni biraa xiyyeeffannootti kennuu dhiisee waan naannata jedhee kunuunsa itti kennuu qaba. Bifa qabeenya warra kaanirraa bifa adda ta'een kunuunsa gochuufii qaba jennee jiru. Bakkeen kun akka kunuunfamuu qabu dhaloonni dhufu kanarraa waa barachuu akka inni danda'uu fi eegamuu qabu. Naannoo kanatti tokko eenyurraa eegama isa jedhu abbummaan uummatadha. Hawaasa naannooti. Bulchiinsa naannoo jiranidha. Sarkaraan jiran jechuudha. Akka waajjiraatti immoo waajjira keenyas kanarratti gahee qaba. Bakki kun kunuunfamee eegamee yaadannoo tokko irratti hojjetamee dhaloonni dhufu isaarraa akka inni waa baratuuf yaada qabnaa qorannoo tokko tokkos akka waajjira keenyaatti ogeessaan geggeessineerra beekamtii akka inni godhatuufis uummanni bahee guyyaa ayyaana turizimii akka inni naannoo kanatti kabajatu godhee jirra. Lafa seenaan dagate seenaan haa yaadatu. OBS filannoo uummataa.